Ameerikaanii Abiyyi mana murtii addunyaatti dhiyeessuu qabdi jedhameera. Har'a gaazexaan Bloomberg akka jedhetti Abiyyi yeroo ammaa kanatti Abiyyi nama Nobel Prize fudhatee garuu yakka waraanaatii fi yakka ilma namaa irratti raawwatame jedhuuni himatamuudha deemu yookiin immoo fuulduratti himatamu keessaa isa jalqabaa ta'a jedhee jira. Kanaani Abiyyi durumaayyuu lolaaf qophaa'aa akka ture beekamaadha. Karaa garaagaraatiin lolaaf qophaa'aa ture. Haa ta'u malee lolaaf akka qophaa'aa jiru dogoggorsuudhaaf jecha addunyaa gara Noobiliitti xiyyeeffate. Kanaafi addunyaan Nobel Prize akka isaa kennitu warri koree kun Nobel Prize nageenya fudhachuudhaaf tattaafachaa ture. Waraanichi iyyuu sanaaf lafarra butamee jedhama. Erga isa fudhateen booda akka inni amanitti addunyaan keessattuu warri dhiyaa Ameerikaanis na deeggaruu kana fudhadheen booda ani nama beekamaadha, ani nama cimaadha, ani homaan ta'u jechuudhanii erga sanatti amaneet waan sanatti amanee achii gara waraana fi qophaa'aa ture, meeshaa waraanaa waan garaagaraa bitachaa ture. Erga sana godheen booda egaa erga waan hunduyyuu xumuramee fi biyyoota garaagaraa dubbisee hunduma isaaniiyyuu amansiisee karaa ittiin gargaarsa argatu waraanni kun hagamitti akka dhumuu danda'u, waraanni kun akkamitti gaggeeffamuu akka danda'u kana hundumaayyuu erga mari'ataniin booda weeraramni yookiin immoo loltuu keenya irratti miidhaan ga'ee jira yookiin immoo duuban nu rukutanii jiru jechuudhani kan waraana kana bananii waraana kana erga baniin booda waraanicha dafee hin fidne waraanichaanis miidhaa guddaa geessisee amma dhiittaa mirga namaatiin himatamuu qabaa jedhanii jiru. Egaa kanaafi Ameerikaan keessattuyyuu Baayiden kana saankishin yookiin immoo kana deeggaruu qaba. Kanaafi Abiyyi mana murtii addunyaatti himachuu qofa otoo hin ta'in Abiyyi ammatti akkaawuntii isaa jalaa cufuun akka dhuunfatti tarkaanfii irratti fudhatanii akkuma Eritiriyaa irratti fudhatan sanii kan Itoophiyaatis akkaawuntii isaanii akkaawuntii namoota dhuunfaa mootummaa keessa jiranii isaan irratti akkaawuntii isaa jalaa cufuu akkasumas waraana biyyattii irratti qoqqobbii kaa'uu akka biyyattiin meeshaa waraanaa biyya alaatii galfachuu hin dandeenye gochuu keessattuu diroonii isaanii ittiin aadatan kana akka isaan hin argannee fi yoo argatanis akka inni hin hojjenne gochuun barbaachisaadha jedheeti gaazexaan kun egaa barreessee jira. Ittaanee Abiyyi Sumaalee laandii weeraruudhaaf karoora qabaa jedhamee jira. Kanas gaazexaa naashinaal intarest gabaaseedha. Naashinaal intarest akka jedhutti Abiyyi yeroo hundumaayyuu kan inni dubbachaa ture, kan inni hawwiin isaa biyyattiin neevii akka qabaattudha. Neevii otoo waan tokko otoo laga yookiin immoo bishaanii gara bishaanitti ba'anii tokkoyyuu otoo hin qabaatiin callisee neeviin ijaaraa jedhee biyya Faransaay walii galee Faransaay leenjii akka kennituufi jedhee waan baay'ee hojjechaa ture. Egaa keessa namoonni tokko namoonni dhaabichatti dhiyaatanii waan tokko irratti dubbachaa turanii jedhanii jiru. Kanaafi keessattuyyuu buufanni Zeeyilaa kan jedhamu jaarraa 16ffaadhaa hanga jaarraa 20ffaa biyyattiidhaa fi keessattuyyuu Hararii fi tajaajila kennaa ture. Kanaaf akka poortitti Harar akka poortitti itti fayyadamti jedhanii jiru. Kanaafi amma lafti kun yookiin poortiin kun nuuf kennamuu qaba jedhanii jiru. Kun immoo Jibuutii fi Somaaleelaand gidduutti kan argamudha. Somaaleelaand irratti kan argamu. Egaa kanaafi isaatti weerartee Zeeyilaa qabachuu barbaaddi jedhama. Yeroo baay'ee dhimma galaana diimaa kan qabate humna argataa, humna qabaataa jedhee yeroo baay'ee dubbachaa ture. Egaa kun sanaa fi karaa kan saaquuf jedhamee jira.
jala karaa mijeeffachuudhaaf kana irra deddeebi'ee dubbachaa jiru malee waan biraa miti jedhama. Akkasuma ta'ee egaa Sumaaleelaandii yeroo inni weeraru keessattuyyuu gargaarsa Chaayinaatiin weeraruu danda'a jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Chaayinaan iddoo kanatti Chaayinaan Sumaaleelaanditti mufannaa guddaa qabdi. Inni Abiyyis haa ta'uu Isaayyaasii fi warri dikteetarii kun Chaayinaa irratti hirkatanii Chaayinaan fira keenya, Chaayinaan michuu keenya jedhanii Chaayinaa wajjin walitti dhufeenya isaanii cimsachuudha gaafa tattaafatanii Sumaaleelaandiin immoo lakkii nuti dimokiraatawaa nuti biyya dandeenya biyya guddachuu barbaannu kanaafi dhiyaa wajjiniin nu wayya jedhaniiti dhiyaan michuudha. Kanaafi Chaayinaadhaa bitamuu diddee Chaayinaan kana duraa namoota Afrikaa keessatti kan beekamtu Chaayinaanii korraapshiniidhanii namoota gubboo kennuudhanii mattaa kennuudhaan achiin booda mattaa kana erga fudhataniin booda waan barbaadde yoo goote Chaayinaanii dhimma hin qabanii biyya isaaniitti biyya Chaayinaatti mattaa namni nyaatee hin fannifama. Garuu Afrikaa keessatti immoo mattaa kenniteetu waan barbaadde kan ishiin hojjisiisaa jirtu. Kanarraa kan ka'e egaa amma haalli jiru hundiyyuu kan nutti agarsiisu waan Chaayinaan Abiyyi jabaadhu jetteen fakkaata. Jabaadhu jechuun kun egaa Sumaaleelaandiin Chaayinaa diduun ishii Chaayinaan keessattuyyuu dhiifama wajjiniini keessattuyyuu Chaayinaan walitti dhufeenya Sumaaleelaandii wajjin qabdu baay'ee gadi bu'ee jira baay'ee hir'atee jira. Sumaaleelaandiin Chaayinaarraa gubboo hin fudhatu jettee waan diddeef jechuudha. Sanaan alas Taayiwaan wajjin walitti dhufeenya qaba. Taayiwaaniin michuu taate Taayiwaanii biyyi beekamtummaa kennite Chaayinaan akka diinatti kan ishiin ilaaltu kanarraa kan ka'edha. Sumaaleelaandirraa mufannaa guddaa kan qabdu jedhama Chaayinaanii. Sanaan alas amma Abiyyiin kan walitti hidhamee ture. Keessattuyyuu Jibuutii wajjiniinis kan wanti wal xaxaa ta'e tokko poortii Barbaraa sana fayyadamuu barbaada Abiyyi. Isa keessa parsantii 10 sheerii qabu. Achirraanii warri Yuunaayitid Arab Imireetis sheerii qabu. Sanaan ala buufata xiyyaaraa achitti ijaaraniiru. Kun egaa dubbicha baay'ee wal keessa laaqee wal keessa makaa godheera kanarraa kan ka'e jedhu yoo waan kana hambisuu kan danda'amu Abiyyi akka Sumaaleelaandii weeraree achiin booda dubbiin baha Afrikaa kuni akka malee gar malee akka hin deemnee fi akka hin banne ammumarraa jalqabee tarkaanfii fudhachuu qaba. Keessattuyyuu Ameerikaanii beekamtummaa kennuufii qabdu Sumaaleelaandiidhaayi beekamtummaa gaafa kennitee fi addunyaa guutuun irratti waliigalaa yoo humnaan qabatellee kuni lafa isaanii miti lafa Itoophiyaati jedhanii international communitiin dhaabuu danda'a jedhaniiti dubbachaa jiru. Kanumaan oduu ittaanutti ceenaa Profeesar Xalahuun Yilmaa hojiirra gaggeeffamee jira. Egaa Xalahuun Yilmaa jedhamu kan Abiyyi waammate naa koottaa jedhee warra daasporaa jedhee waame keessaa tokkodha. Namichi kun UCLA University of California Davis University kan inni barsiisu. Egaa namtichi kun maaltu isa akka hojiirraa dhoorke kunoo isinin dhageessisaa isinumtuyyuu dhagaa kunooyi. አሁን ምን ማድረግ አለ? አሁን በምንም አይነት አቋም ለቀርሳ ሲባል ወይም ካንሰር ሲባል ኦፕራሲዮን ከመሆኑ ሌላ በኬሚካል በሬዲዬሽን አንድ ካንሰር ያለው የሚታከመው ምክንያቱም አንድ እንኳን ከቀረች ያችን ነገር ተስፋፍታ ያንን ሰው ልትገለጽ ትችላለች። ስለዚህ ይሄ ወያኔ ካንሰር ነው፣ ነቀርሳ ነው። በምንም አይነት አቋም በዘዴ